Video kana keessatti kaameraawwan dhoksaa akka salphaatti namoonni addaan baafatanii beekuu hin dandeenye kan meeshaalee garagaraa fakkaatanii fi baay'ee xiqqishuu ta'an kaameraawwan spying camera jedhaman kaameraa mana jireenyaa keessatti maxxanfamuudhaan yookiin iddoo tokko irratti akka meeshaalee garagaraatitti hidhamuudhaan yeroo hundumayyuu nama basaasan yookiin viidiyoo nama waraabuu danda'aniin isinitti agarsiisa. Kaameraawwan xixiqqoon kaameraa security mana eegan yookiin mana namaa akka eeganii fi icciitii mana san keessatti raawwatamu hundumaa viidiyoodhaan waraabanii suuraas kaasanii akka kaaniif kan tottolfaman ni jiru. Kanaan wal qabatee garuu namoonni tokko immoo kaameraawwan akkanaa kunneen miidhaa guddaa isaan irraan geessisu. Kaameraawwan xixiqqoon iddoo garagaraatti maxxanfamanii ijaan arguudhaaf nama rakkisan kan mana namaa guutumaan guututti to'atan wantoota mana san keessatti ta'an viidiyoo fi suuraadhaan kaasuudhaan kara abbaan manaa itti jiruutitti ergan ni jiru. Kaameraawwan kunneen addunyaa kanaaf haaraa miti. Namoonni tokko mana isaanii keessatti kaameraa maxxansuudhaan balbala isaanii osoo hin cufin dallaa isaanii osoo gadi hin deebisin dhiisaniit ni deemu. Sababni isaa eenyu mana san akka seenee fi akka bahee eenyu akka achi jiruu fi maaltu akka ta'aa jiru bakkuma jiran taa'anii ilaaluu waan danda'aniif. Namoonni mana kana keessa jiraatan yookiin mana kana keessa ol seenanii gadi bahan kaameraawwan kunniin eessa ta'anii akka isaan waraaban arguudhaaf kaameraawwan kunniin baay'ee xixiqqoo waan ta'aniif addaan baafachuun baay'ee isaan rakkisa. Kanumaan wal qabatee namoonni tokko biyyoota Arabaa fi iddoo garagaraa keessatti kaameraawwan xixiqqoo akkanaa kana mana isaanii fi kutaawwan mana jireenyaa garagaraa keessatti maxxansuudhaan yeroo icciitii namoota waraaban ni mul'atu. Akka odeeffannoon keenya ibsutti biyyoota Arabaa keessatti baay'inaan kaameraa fayyadamuudhaan kan beekamtu Dubaay keessatti manneen jireenyaa kutaa garagaraa fi manni fincaanii osoo naafin kaameraa dhoksaatiin kan guutamani jedha odeeffannoon keenya kan har'aa. Kanumaan wal qabatee lammiileen keenya kan biyya keenya keessatti kaameraa yeroo jedhame kaameraa guddaa suuraa kaasu yookiin kan moobaayilaa qofa godhanii yaadan irratti miidhaa garagaraa geessisuu danda'a yookiin immoo icciitii isaan akka jalaa bahuu hin barbaanne jalaa baasuu danda'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya ani Shimeedha. Viidiyoo har'aa akkaniin isiniif qopheessuudhaaf murteesseef kaameraawwan akkanaa kunneen wantoota isin hin barbaanne akka isin irratti hin raawwanneef hubannoo akka qabaattan yookiin immoo iddoo isin kaameraan akka keessatti hin argamne barbaaddanitti kaameraawwan gosa akkamiitiin hojjetamanii saayiziin isaanii yookiin qaamni isaanii hagam xixiqqaatee akka hojjetamuu danda'u akka addaan baafattanii fi akka abshaalomtanii of fayyaduu dandeessaniif jedhee waan hin yaadifini. Kanumaafuu namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftan isiniin jecha please chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya ta'a odeeffannoo garagaraa ni argattu. Egaa garuma mata duree keenyattiin isin deebisa. Egaa obboleewwan keenya kan addunyaa kana keessa iddoo garagaraa sababa hojii fi sababa jireenyaatiin deemtanii mana namaa keessa jiraatan yookiin immoo iddoo ofii keessaniif guutumaan guutuutiin to'anne keessa jiraatan waan hundumaa beekuun baay'ee isin fayyada. Kanaafuu namoonni tokko keessattuu dubartoonni kutaa ciisichaa keessan keessatti mana fincaanii yookiin shaaworii keessattis kaameraawwan garagaraa maxxanfamanii suuraa keessan viidiyoo keessan waraabuu fi waan isin hin barbaanne fi waan isin hin yaadneef namoonni itti fayyadamuu danda'u. Kanumaafuu kaameraawwan kunneen baay'ee xixiqqishuu ta'uu isaanii hubattan of eeggannoo barbaachisaa akka gootaniifin viidiyoo kana isiniif dhiyeesse. Akkuma suuraa irratti argitan kaameraawwan kunneen iddoo garagaraa irratti maxxanfamuu danda'u, sibiila garagaraa irratti hidhamuu danda'u, akkasumas girgiddaa manaa irratti maggaarajaa yookiin huccuu girgiddaa yookiin mana bareesu irratti hidhamuu danda'u. Kanaafuu kaameraawwan kunneen gosa garagaraa akka qaban hubachuu qabdu. Isinis immoo abshaala ta'uu qabdu. Kaameraan eessa akka jiru appilikeeshiniiwwan addaan baasan ni jiru. Akkasuma immoo appilikeeshiniiwwan kunneen kaameraawwan isaan beekuu hin dandeenye hedduutu jira. Kaameraawwan kunneen balbala manaa keessatti, foddaa manaa keessatti, akkasumas immoo ampooliiwwan garagaraa keessattis yeroon itti hojjetaman ni jiru. Kana qofaa miti meeshaalee manaa garagaraa keessatti, televiziyoonii keessatti yeroon isaan maxxanfamanis ni jiru. Kaameraawwan kunneen sa'aatii manaa kan fakkaatan akkasumas immoo